Qonnaan bulaa Geetaachoo Mulgeetaa jiraataa kutaa magaalaa Gullallee aanaa shaniiti. Waggoota hedduuf hojjetaa mootummaa ta'uun uummata isaanii tajaajilaa kan turan yoo ta'u, sooroma bahuun manatti deebi'uu himaniiru. Qonnaan bulaa Geetaachoon manatti deebi'anii taa'uu hin filanne. Umrii maanguddummaa isaanii kanatti naannawa isaaniitti bakka balfi itti gatamu qulqulleessuun qonna magaalaa eegaluu dubbatu. መሬቱ ያለ ገደል ነበር። የቆሻሻ ክምር የራሱ ጀመሪያ ቆሻሻውን ጋዝ ገዝቻር ከፍክፌት 15 ቀን በላይ ነዷል። Lafti kun boolla guddaa fi bakka balfi itti gatamu ture. Ajaan isaa asiin sin dabarsu. Dursa gaazii biteen itti biife balfa sanas nan gube. Guyyoota 15 oliif balfi boba'aa ture. Hojii kanaan maatii isaanii ittiin bulfataa akka jiranii fi hawaasni naannawa isaanis gara foonaa isaaniitti dhufuun waan barbaadan bitachaa jiru jedhan qonnaan bulaa Geetaachoon. የማመርተውን ሰው ይመጣል ያውቃል። ደንበኛ ነኝ ይመጣል ይገዛል። Waanan oomishu hawaasa naannawaa kanaattiin gurgura. Darbee daldaltoonni asii fudhatanii gabaatti baasu. Maamiltoota hedduun qaba. Gatii madaalawaan sababan gurguruuf ammoo namoonni gara mooraa kanaa heddumminaan dhufu. Oomishaalee kanneen akka raafuu maramaa, raafuu timaatima oomisha. Kuduraa fi muduraa ammoo appilii, maangoo fi avokaadonis ni jiru. Qonnaan bultuu Mahidaa Huseenii saanichatti horsiisa loon aannanii irratti bobba'anii kan argaman yoo ta'u, aannan qulqulluu hawaasa naannawa isaaniif dhiyeessaa akka jiran himan. እየሰራን ነው የከብት እርባታ እየሰራን ነው horsiisa loon aannan irratti bobbaanee argamna jalqaba saawwan afuriin eegalle amma lakkoofsi isaanii 12 ta'aniiru loon furdifnus ni qabna hojii kanaan ofirraa dabarree namoota biroof carraa hojii uumneerra qonnaan bultootni kunneen haalli fi bakki hojii nuuf mijannaan kana caalaa hojjechuuf karoorfanneerra jedhaniiru ዶሮ ማርባት ፈልጋለሁ ላም ማስገባት ፈልጋለሁ ani biqiltoota kana dhaabuun cinaatti horsiisa lukkuu loonii fi kanniisa irratti bobba'uuf fedhiin qaba kanaaf ammoo ibsaa fi bishaantu na barbaachisa leenjis fudhadheera waan ta'eef bakka kanatti waan dinqee hojjechuu nan danda'a ማስፋፋት እንፈልጋለን hojii kana babal'isuu barbaanna kan nu rakkise tokko bakki hojii keenyaa nutti dhiphachuudha kan biroo bakka balfa loonii kanatti gannu hin qabnu gatiin nyaataa loonii baay'ee dabale hin argamus kanatu rakkoo nuti ta'e malee hojichi bu'aa nuuf argamsiisaa jira. Qonnaan bulaa Geetaachoon hojjettoota sooroma ba'aniifis dhaamsa qabu. እንደኔ ጡረታ ወጥተው አርጅተናል ብለው ቤት ለሚውሉ namoota soorama ba'anii mana taa'aniif dhaamsi ani qabu dulloomne jennee taa'uu hin qabnu bakka xiqqootti waan guddaa hojjechuu dandeenya hiyyummaa keessaa ba'uuf harka maratanii taa'uu osoo hin taane tattaafachuutu barbaachisa. Kutaa magaalaa Gullallee aanaa shanitti itti gaafatamaan waajjira qonnaan bulaa fi misooma qonna magaalaa obbo Damissee Akaalu hawaasni ilaalcha badaa qonnaaf qabu cabsuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuu keessatti hirmaachuun faayidaa maatii isaanirra darbanii gabaa tasgabbeessaa jiru jedhan. Yeroo ammaa dhugaa dubbachuuf taanaan bartee gaarii horatee jira akka magaalaa Finfinneetti keessattuu akka kutaa magaalaa Gullalleetti akka aanaa keenyattis taanaan ofirra darbanii carraa hojii namoota 100 baay'eef uumanii akkanumas immoo ofii darbanii ollaadhaaf gabaadhaaf qala'insa jireenyaa salphisuuf jecha gabaatti baasaa jiru oomisha isaaniis gabaarra oolchanii hawaasni naannoo keenya sirriitti fayyadamaa jira shoora guddaa taphachaa jira.